Beri naga, 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 Kitin naga, Baretu naga, Borani naga, Alan naga, Burmi naga, Tikal naga, Tikan naga, Bora pula di mana? Orang mana pula kasih lagu pada raja? Warna kasih. Apa? Sadafa. Ya berbadi. Pada suka atau. Manu awal. Hari nuta kau. Ikan wagen. Ikan watul. Kami arah ini cakap anu ke dalam desa agau. Desa agau. Pada dukutin leng agau. Mata kenya naga agau. Kami nuafai. Kami nuahik. Bela bela abas. Sebo tenda kasih debu abas. Kami borugannya. Nuba sebo kami dah nuahukar. Awara bonale nu abas. Abas. Ada desa kan nuahukar. Kadang kadang tu abas. Ega ega. Tu. Balik terus cuma betul coba. Ini itu hadiah betul. Saya betul. Ada orang kucing tu dia tagal kan betul. Betul je. Hadiah betul. Ada di lepas ni. Sulam. Entah lah, udah cukup. Itu sebab itu bilang. Cena.
Ah, sí. Este masih jalan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Ira fajate, embalo rela fagune.
Ay, emin de kapike itidamina. Sagantaa bashannanaa deebi'ee gadaan barana keetii wal arginaa irreecha finfinneetti wal arginaa irreecha finfinneetti yaa gadaa kabajamaa saba guddaatu sirna gabaa gadaan buna lammiin koo irreechi. Dagama jaala. Galatooma amma waan gabaabduu daqiiqaa 5 haga 10 hin geenye ergaa fi haala irreechi kun ittiin milkaa'uu ga'e irratti waanuma xixiqqoo sadaffaa milkaa'ina sagantaa tokkoffaa jalqaba irratti baga nagaan dhuftanii baga irreecha kanaa tokkoffaa jalqaba irratti baga nagaan dhuftanii baga irreecha kanaa booruu gannaa booqaa birraa of kalleen isiniin jedha. Kan bara dhufuutinis nu haa ga'u. Lammaffaan rakkoowwan irreecha kana qopheessuu irratti nu mudatanii fi haala ittiin keessa dabarre waan tokko maaliif namni irraa barata bara dhufutti immoo dachaa akka ta'uu fi wantoota tokko waan nama mudatan hir'isuudhaaf nu qarqaaraa jechuudha. Sadaffaa irratti immoo milkaa'ina sagantaa irreecha kanaatiif namoonni galateeffamuu qaban hin jiru jechuudha. Isaanis boodarra maqaan isinii waama. Arfaffaa irratti hayyama kana baasuu irratti namoota sirriitti nu wajjin malee nu qarqaaran irraa dubbanna. Koreewwan irreecha kanaa ni galateeffanna. Irreecha itti aanuuf akkamitti itti fufuu qabna waan jedhu ilaalchisee hin dhaga'ama. Abbaan malkaa bakka jiranitti dabarsinuu ni jira jechuudha. Isa dhumarratti waggaa dhufurraa eegalee bifa kamiin akka irreechi kun lafa kana qabatu yookaan immoo bifa amma baqattootaa fi namootuma akkanatti dhufan osoo hin ta'in namoonni lafa kanatti dhalatanii Oromoo ta'anii lafa kana keessa aadaa kana akkamitti jabeessanii biyya kana keessatti gadi dhaabu waan jedhu walumaan ergaa gabaabduu walii dabarsinaa. Amma gabaatti yoon deebi'e tokkoffaa baga nagaan dhuftan jennee jirra irra deebinee ammallee baga geessan baga nagaan dhuftan inni siin jedhe. Lammaffaa irratti rakkoowwan irreecha kana irratti nu mudatan baay'een turaniiru. Akka wal hubannoo dhabuus haa ta'u shira wayiitillee yoo ta'e baafnee dubbannoomaa waan irraa beeknu hin qabnu waan baay'een dudubbatamee jira. Dabarreen qabatamaa hin qabneen tokkoffaa maallaqa akka waan hin baasin ramadee namni bakka sadaqe hin akka waan murni wayii qopheessee yookaan immoo Oromoon wayiituu koree kana keessa fi wal marii hin qabneetti namoonni hololan hin jiru sunis kijibu. Amma maqaa waamuu waan danda'uuf koreen Oromoo lafa jiru kana keessa hundumtuu jiru. Nama maqaan isaanii na bira jira. Jiru gahee isaanii fudhatanii hanga danda'an hojjetanii galateeffamuu qabu malee wanni murna yookaan Oromoon wal caalu hin jiru. Irreecha jechuun irreecha Oromoo bakka nagaa bakka jaalalaa bakka namni akkatti wal argee wajji sirbu kana malee cidha yookaan aroosa nama tokkoo ta'ee namni waamee itti nama affeerus hin jiru. Akkasitti walaa hubannu hoololli haa cabu. Haa cabu hoololli. Dhimma gandummaa maali waan jedhan kana namni dhuguma waaqa dubbachuudhaaf sadarkaa itti bakka dhalate himachuu dadhabuutti jira namni waan wal beeknu sobuun hin barbaachisu namni Oromiyaatti keessatti dubbachuu dadhaba. Maali baaleettan dhaladhee Harargeettan dhaladhee kunoo Shawaa Lixaattan dhaladhee yoo jedhamu maal rakkina qabu bakka fee Arsiittan dhaladhee maali bakka itti dhalate Oromiyaa keessatti dhalate. Gandi tokkichi immoo nu ga'u duruu kanaaf Oromoo babal'ifatee addaan fagaata. Bakka tokkotti deebinee godinni tokkichi nu ga'u. Wal jaalachuu tokkummaa qabaachuutu nu ta'a. Akkuma gaafa Booranni yoo rukutame Wallaggaa iyyuutti akkuma gaafa Harargeedhaa yoo rukutame Dambidolloo Dakaatti iyyuutti akkuma giddu galeessaa yoo Amboo
rakkoon uumame gara naa dhufee gujii keessa namni walii hiyyuu akkasumatti tokkummaa keenya deebifnee gadhaabu malee holola keessattuu akka irreechi hin milkoofneef imbaasitu maallaqa ramadee Awustiraaliyaa irraa ispoonsarri argamee maallaqni guurramee gara waliin beeknu odoo ibsinu waan akkanaatiin afaan wal faajjessuun hin jira sun kijiba ta'uusaati. Milkaa'ina sagantaa kanaatiif rakkoowwan darban soba ta'anii namoonni nu qarqaaranii akka irreecha kana itti milkoofnuuf nu bira dhaabbatanii maallaqa hanga danda'an hanga humna isaanii bakka jiraan nu ergan tokkoffaa amansiisaa kitaabaa Kanaadaarraa qajeelaa fi shuumii akkasuma Kanaadaarraa eebba abbaa murtii fi shifarraa akkasuma USA irraa waajjira maangashaa Awustiraaliyaa irraa falmaa fi lammii Kanaadaarraa koree irreecha Awustiraaliyaa Meelboorn irraa maallaqa gara alaatii kan arganne kanu kallattii biraatiin sababa wayiitiin irreecha fakkeessee namni wayii fuudhee maallaqa fudhate yoo jiraate amma himuu namootanillee irreechaaf namoota amma jedhaman kanaan alatti wayii gara kanatti ergitanii jedhanii holola kijibaasii kana cabsu maallaqni ala arganne kanu akkaataa ammamii arganne kan jedhu koreen hin jira ibsa kenna baasiif galii akkasii kan biraa namootuma eeriyaa kana jiran daldaltoota uummata keenya Oromoo as keessa jiran kan hojii qabu kan hojii hin qabnellee hanga dandeettii isaa buusee akka irreecha kana itti milkoofnu ta'eera. Sagantaa akka amma wajjin gammannuu kana asuma keessaa walitti bubbuufannee nyaata qopheeffannee waan akka meeshaa kana hundaa kireennee maallaqa arganneen ofuma keenya milkeeffanne malee qaama wayiitirraa fudhannee ispoonsara wayii argannee wanni daba qabu hin jiru. Koree keessaa Oromoo hunda keessaa jira namni ani keessa hin jiru jedhee Oromoodhuma lafa kana hin jirre yoo ta'e malee jira abaluu isaanii jechuus yoo barbaachise asuma jiru maqaa waamne asitti isinii dhiyeesse. Kanaaf tokkummaa cimsuu malee holola babbareechuun hin barbaachisu bara dhufuufillee kana wal gorsuu walirraa dhaabsisuu wal sirreessitu nurraa eegaman jedha. Akkasuma hayyama baasisuu irratti sirriitti odoo gara biraa deemanii maal akka odeeffamu kana bakka adda addaa hin dhaqin waajjiraan sirriitti dhamaatii guddaa abdisaa wajjin tattaaffii godhuudhaan eeyyamni kun akkuma as poolisii paarkilaand irraa nu ba'e nuffii tokko malee itti deddeebi'ee eeyyama kana nama harkaan ga'e isaan harkallee jira akka konfidensii guutuudhaan ayyaana keenya irreeffannuuf baay'ee nuuf dhameera addatti galateeffachuun barbaada waajjiraa jechuudha. Arfaffaa shanaffaa koree wal irreechaa holola deemaa ture cabsuudhaan Oromoon tokkummaadhaan bahee akka irreeffatuuf gaheen isaan baatan salphaa miti galatoomaa hin jedhaan koreen keenya guddoo galatoomaa gahee keessan baataniirtu keenya waan garaagaraa odoo dhaggeeffin atatti tokkummaadhaan bakka kanatti argamee guyyaa akka irreecha isaa kabajatu ta'ee jira. Irreechi waggaa 150 magaalaa keenya guddoo magaalaa Oromiyaa irratti addaan citellee yeroo kana uummanni miliyoona lakka bakka sanitti akka irreeffachaa jiru abdii qabna. Waaqni nagaa kennuun jedha. Akkamitti itti fufuu qabna waan jedhu irratti irreecha kana lafa kanatti Oromoon erga jalqabe yoo tarii ganna 12 yookaan 11 illee ta'e fuulduratti akkamitti itti fufaa kan jedhu abgadaa liibana lagee asuma jiru abbaa malkaati fi namoonni dhalootan biyya kana keessa ta'anii boorana ta'an Oromoo booranaa ta'an lafa kana keessatti gadi qabsiisanii baqattoonni biyyatti galuu danda'u biyya biraa deemuu danda'u irreechi